Ammoo warreen dhalaa waan inni isin hidhamuun qaba. Warreen hin heerumin. Rabbi sodaadhaaf irraa laala. Dhiirti ammaan tanaa gorsifaa isaaniitu nama fakkaata malee eegee hudduurraa qaban. Bineensa. Firraa laalaa heeruma. Warri bultitti seenin. Warri bultitti seentan. Rabbi isin haa ta'u. Nagubtee jaartiiti yaa bira galgala kana viidiyoo marta. Yaa birraa laal. Akka dichaastee irra gartee na dhufu teenyaa. Dhufnee bilaalii fi bariitu fuuna. Mee onnee qabaatan borochi dichaasa firoodhaadhaa dichaa caccabee jira miila cabsine duwitee cabsine achi taa'u yoo gadaa dhufnaa. Kun ogaarra faraana dichaasa ka goone. Yuutuubii dichaasa jala seenaa laala hin gatteenya. Magaalaa sana keessaa yoo nu baafataa yoo keessatti nu baasaa harkaa bichaasa hin dhooyin. Ammoo birraa mataa miti. Anggan sedih kan? Dacaan miskin nama gandaa tiyetin mataan dahin adi kan rambusin aja lah. Dacaan orang mau nadul dapetin. Hidang gacetin taye jirada. Yon hide maltum malta. Warren naga gerta yon hide maltum malta. Bakal di juru motum malta dah kayak kapsisnya hida yon gace. Nagi ane delaga dana di fala jafakon juru amni video naram marun juru mal. Yon ani Fati Abrahim mucaa kanas namoota harkana laate kanaan isin irraan kafalle. Abu anti qaalaan daladhe tamam. Ibrahim ana erume sini erumne. Tamam. Muhammad eta. Ya wanta gabab di tifo hankasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtan nagaya fayyaadha. Jirtanii warreen waaqeffataa kan kiristaanaa kan musliimaa hundi keessan fayyanaa qabdanii jirtanii. Oromootichi qaqqaalii fayyaadha. Jirra alhamdulillah. Nama quba qabdanii shira magaalaa tana keessaa deemu jiruu fi cubbuu magaalaa tana keessaa deemu jirtu quba qabdanii alhamdulillah. Ani wayyaa warreen wayyootanii komantiidhaan naan jettan galatuuma. Warreen du'aa naaf gootan galatuuma. Isiniin jaaladha. Egaa du'aa obboleessaa nama duubatti qeebalamte nama duubaa namaa godhan ammallee du'aa naa godha. Egaa hedduun isin galateeffadha. Egaa maal qabattee dhuftee jechuun keessumaa olamtu har'aasi dhaadannoo ammallee uummanni nuuf godhaa jiru rabbiin guddaan haali'ini quba qaba waa hundaa'u abbaa haqaa hogguma xiqqallee hayni hin liqinfamu namaaf yeroo ammaan tanaa maaltu jira cubbuun lalisteeti cubbuun gaafa baaftee dhugaan dhokattee jirti. Cubbuun gaafa baaftee dhugaan dhokattee jirti. Jira keenya ni beeytan. Zamanaat deemaan zamanaa kira. Namni jijjiiramaat deemu jira. Imaana fixatee deemu jira namni. Nama rabbi rahmata godheef malee akka sheekan Awaar baanu nama rabbi rahmata godheef malee namni ardii Itoophiyaa sanirra dhalate guutuun haasida ji. Haasida dhugaa. Dubbii dhugaati. Nama rabbi rahmata godheef malee namni Itoophiyaa kun haasida. Namnummaan gurraachinu Afrikaa kun haasida. Bakka hojiitti walii hinaafan yoo hojiirra bareedduu isarra qabaatte itti hinaafa. Gubbaarra si hojii qofla malee garaa keessatti maaliif akkas taa'aa? Waanuma rabbiin kenneef kana wali qorqota ilmi namaa. Zamana deemaan ga'a. Amma zamana cubbuun lalistee dhugaan awwaalame kana keessatti namnis wanni dhaga'uu seenee nama cubbuu dubbatu. Nama cubbuu haasa'u namni ni jaalata. Zamanaa kirigaa nama dhugaa dubbatu jalaan dhagayan gurra kanatti hunqicatan. Nama dhugaa dubbatu jechuudha. Nama cubbuu haasa'u akkana haa jedhanii afaan bananii dhageeffatan. Zamana kana keessa jira. Rabbi dhugaa haa mul'isu. Booda rabbiin akkuma ambiyoota amma duraa ergee namatti ergetti gaa. Ambiyoota hedduu jira warreen rasuula keenya dura erge sallallahu alaihi wasallam. Warra qoommiin isaanii isaa dhaga'uu didde balaa itti buusaati wal jalaa fixaa akkasitti isaan booda rasuulli addunyaa guutuuti kan ergame rasuulli sallallahu alaihi wasallam addunyaa guutuuf ergame. Akkasii warra karaa isaa qabate nu haa godhu warra rabbi beekullee nu haa godhu. Ammoo namni rabbii tokkicha ardii tanarra nuume ardii bal'oo tana walitti rakkisaa dhufe. Ifumaaf hin rakkisaa dhufe. Rabbiin harkaadha. Rabbiin dhagayaadha. Namni walitti wal haasidu waa walii quudhuu dhabu. Yoo namni tokko haa makiinaa bitate yookaan biyya waa godhate biyya namaa tana keessatti takkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Dhugaa dubbachuuf ani
garan kiyya saafi walli engaa nama dheeraa yookaan ayilii hanqataa yookaan huccuu hanqataa kan san hin beeku malee ani akkuma araaramatti hin beeku. Araarama jeetiin dhaqe mati maaliif dhaqe xurnaan jettan araaramneetiin telefoonaa wal dubbisnee dhaqe. Uummanni maraataan wallaahi maraatu akkanumatti dubbachuun harfa fuutanii hidda baasanii akkana dubbachuun tun maraatu. Rabbi haqa ceelchu jallataas garuu dhiigni namaa hin dhokatu gugguma takka illee dhiigni namaa hin dhokatu rabbiin ni baasa kumaan isin hin jedhu. Amma na dhaadatanii dacheen nama hin qabu jaanii akkana hobobsanii naa miti nama biraatti cukutanii mee viidiyoo kana dhageeffadhaa mee akkuma isaan godhatan dhageeffadhaa. Dhageeffadhaa kun. Akka tichaastee argattee mee biyyuu matichaatti jala seenii ilaali. Akka nama keenya ilaali. Tarti irraa qabalatee isaan fakkatu marii tokko seen irraa qabalaa. Dacheetti irraa qabalaa har'a irraa qabalee jirra. Dachaa sama jilbaan asiin rabbii ijaa dhagadhiisa kanaa waa'ee keessana seenu ishee jilbaan deemaa kutee oola ukkola. Maal? Laala dachaas asitti nama faatee iyyaam jirtin namni tokko walitti himee ibsaan tokko dachaa dhagee faatee basaasa keessanii mana akka biraamii faatee jirtan laali jedhanii birraa fi diinee guyyaatii fi faraanii fi iltuun erganii arraan dalagaa inni mana kana dhufeeti faatee irratti suma haasa'u jiru nuti duraan kuba kana mana qabasii teenyee kan jirra. Naa isaan zeetti mana kana sena faatee risaa qabalee dhufee jira taphaa qottoo jotte caqainee hiinee laala mataan da'ii fi kana biraa kana eegsitee oromoo bisheettu sana beektanii qaamni dachaan kun lafa ormaa gadiin har'a illee asii qotti. Ijeellee gurra da'iin bakka bira haala eedeessa dhumu. Dacheedha dubboone basaasa. Eeggataa sabni manatti faatee itti fidee yeroo tubbise isa tokko. Jarri nuyi ni jiran. Abooni dalagaa bakka tana qabu ta'e aboo faraan siraan siroo godhu mee qabatta. Boru mana dhufu teenya dhufnee bilaalee fi barii tufuuna mee onnee qabatta borochi dachaa firoodhaan dachaa jajjabee jira miila cabsine duwitee cabsine achi taa'u yookaan darbee dhufna kun ogaarra faraan dachaa akka godhe yuutuubii dachaa jala seenaa laala inni gadhiisu deema oromoon gorsichaa kutee. Ofa meeraan kaa jennu. Muktaare shukutii dachaa pirezidentu laal laanni gartaa makan. Waraana yaallee jiran tokko kana ramadaanii jiran nam sadi taane faraan takka diinee uyyaa muktaare birraa warroo muktaare dachaan nama furii misinis nuti nama sadii baatu wajjaa furii isinis iftoo jiram shan waliif gatteenya magaalaa nagaa nu nu baafata yoo kasinin nu baasa hataa bichaa san dhoyi ammoo birraa mataa miti hangaan si dhiigaa dachaan miskiin nama gandaatti jedhin mataan ta'in adii garra musun ayyeerraa dhokke silaa nama irra birraa taate wallahi mataa kana bikka bishaan sodhoni adaga dachaas. Nama basaastuu ta'e sun ta'e ni faradeen mataan tuqni malee. Hobii malee. Nama gandaatti jettiin mataan tuqni afaan biraa miinuma jala tumne. Akka mataan tuqni tanallee ittiin akka gaafaa fi kana nama guranii biyya arabaatii fi soo Ameerikaa nama gurguran san tana mata kan jeete akka mataan tuqamne waan inni saganta ta'e waa hojii guddannee fi mata kan ilaala akkatti itti kakkaa ilaala. Akka mataa yoo kan innallee kalatti illee kalatti kan makka inni warra deeggarsa gurguruu fi bidee akka gurguramu godhu waanee foloolaala saniif irraa dhiisee deeggarsi. Wanti ni saachan bitee biyya irraa. Sotaa nama ta'e eegamu. Mataa kan dhoofee. Kana bakkoon itti godhe ta'e. La. Nama kan taati beektaa warra biyyaa si viidiyoo tana ilaala. Yeroo gisine. Keetis birraa urroo. Yaad waagaa he. Achirratti waagaa si qophaa'ee taa'u jiru. Shukutiin jantaa shukutii araba raafuu ta'e taa'amnee bira darbisan. Ta'uutaan dhoofee san jantaa miti. Mee shukutii ta'e tana ilaallatti bootosiiti. Faraan ati bakka sana raabshaa ati faatee amsi hirkeessi. Ati hidhee tuma situmsa malee walaa si tuunuuti. Miila si harka seenee faatee bikkanni si dheessan irraa qabalee Kotirnya jenis rabe, anu aku sedih. Anu lain kemarin. Ada aku sama sedih. Mau fatih. Namanya kan tuntanya aku gitu san. Aku mesen bona baru namanya jatuh buku gara kutusan. Isu namanya kan itu tuntanya ini. Wallahi, aku isen fatih bona kutusan. Daran sekolah itu fatih nak kasih neraka berat. Dini uyang mau tuh kunci cekala berlasanis. Itu kekerja jenis raya. Isan itu ini tuh itu raya. Karena meja aku raya absurd. Dini. Tiga aku saja sudah semua sudah satu barang kayak gitu ada. Lecen jawab kayak sendacas. Jangan kata mengkutu lagar berkutu. Irat timpa basu jadi mana? Irat istilah timpa basu jadi tahu ni juga mana? Amalnya kabel nama sedih jera. Mungkin. Umna furqat tu aja. Furqat tu mereka jera kairo mereka jera. Mana? Mereka santan di kesana itu bukan santan. Matan sana kita bilang matan tak kayak aku mana kita nak kita lihat. Kita lebih di faramili cabe. Mila farani bola nanti nak kita lihat. Nanti malah kan nama tadi nama tu tinggal. Ada tak kayak notis? Kabel dia boleh uji dia boleh terus sini ni. Harkan dia mereka uji dia nak kamu tu mati faralo kena. Karena kita nanti mengira uji dia nak. Guys, tadi dah mana tuntan. Untuk toko raga beli. Faran baru nuikat. Berra iftan nuikat. Tini iftan tan nuikat. Isu nanti wolfram kayaknya. Harkan. Jangan nonton YouTube. Faayidaan qabdu. Waa nama dhufu wayi nama barsiisti.
rakkoon takka nama dhufuun wayii nama barsiisa. Egaa dhugaa dubbachuuf waan amma isaan jiran kana keeysan jiru. Dirqiin na naqan malee keeysan jiru. Anis faaxeen tumsiise. Ammoo amma duruun tumsiisneemi amma booda waan hin godhuuf ta'u eeggadhaa. Nama didee humnaan wajji deemanii ani harka kiyyaanis hin tokko. Yoon ani faaxee Abrahaam mucaa kanaas namoota harka nan laate kanaan isinirraan kafalle aboo anti qaalaan daladhe tamaam. Yaa ummata buquqa yaa ummata wasaqa ummata akkatti dubbatu hin beeyi. Yaa ummata darsa. Inumaatu arraan tana maammeen obboleessa guyyaa guyyaatti as baafata. Obboleeyyan asitti walitti obboleeyyan taatan guyyaa guyyaatti as baafata Abrahaam. Aboo yoon ifiifuun jirtu anillee sirra hin jiru yoon ani sirraan kafalin ni agarta. Yoo dhiini kiyya akkanas si yafe yoon jala kaan asif baree ati biyya waliin galla. Yoon ani sirraan kafalin diqaalaadha tamaaman. Akkan ol baatee dhaaddatteemi wal agarra. Inshaallah. Yaa darsa gowwaa namni bultii isaa jiise. Anaaf ati tokko horii. Mee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya magaalaa tana keessa qiyaamaa biraa deemaa jira. Namni wal barbaadaa jira dirqiin. Zamana garagale. Mee waan haati mana isaa irraa taatee irraa iyyitu na qofaa miti intala ilmoo irraa qabu dhalaa boochisuun haraami ni beektan. Mee dhageeffadhaa kunoo viidiyoo kana. Dhimma duniyaa si fide. Dhimma duniyaa abbaan ta'e dhiira taatu jaartii barmaa gadi deebine asii maal lubbuu na dhiibattan. Kawaanumaan dubbadduuf waan dhiisuun qabu miidha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa qabdan daawwattoota keenya uffaddoota keenya fayyumaan qabaan isin ja'aan. Baaqayya baabaa kee shummaa kayyitus kiisu diddaa. Nama irra fuudhe. Mee rabbii sodaadhaa. Mee miciyyoo isaa akka itti alaa dhageeffatanii garaa nama balleessiti. Kuni gowwaadha malee intala bareedduu tanaa fi miciyyoo isaa bareedduu tana. Mee nuti warri abbaa isiif hin taane yookaan garaa nu raafte jechuun maaliif ummaa ta'e cinqitaa ittiin. Kun amma loonii dhiirti ammaan tanaa guutuun dhala taphachuu jirti. Dhala yeroodhaaf fuutee ilmoo irra darbitee biyya arabaa kana keessatti akka saree hanqisanii ilmaan namarraa dhalatan dhalaan namarraa dhalatteera. Warri kana godhaa jirtan kun. Abrahaam qofaa miti waa'ee dhalaa kana dubbise. Hiraar dhalaan magaalaa kana keessatti jirtu kaan asitti darbee suudii biraa deeme cinqii dhalaan teenyetti jirtu warri kana godhaa jiru nuti Oromoo. Oromoon hedduu waan hin taane hundaan wal miidhaa jirti. Kanaaf mee haadha mana Abrahaam garaa na balleessiti. Mee dhageeffadhaa cinqee jira. Maaliif fuudhee akkami dhiisee osoo hin jenne intalachi gadi dhiisee dhufee waa inni gadi dhiisee dhufee osoo hin beekne akkanuma deebisu jechuun jaartii jibbanni dhiisan maqaa isiin kaasan fuuteemi dhiira taanaan tafuut sanas baasii na dhiisa haa dhiirummaa ta'e akkasitiin sii beeka. Fannifamee leeshiin fannoo jiraadha boosiin fannisee gabbu'ee lafa jiraadha malee halkan dhufee ulaata baqqayyoo ulaa irraan banne jecha naan jiyee deema. Maali? Fuudhee maata tafuudhe san ol baasee jaartiin tiyya tana jee yoo dhiiratee lammii tiyya isin garsiisee maal jiraanne isin wajjin inni. Tamaam mana boleetii teessanii dheeyxanii ija walii qabamtanii duuran taa'ee narra duuttan isiin na qaceelchee deemudha yaama sanu. Rabbii si jira. Isiin na qaceelchee. Ani sinnan fuudhe Ibraahimin na fuudhe. Ibrahim anaa heerume siin heerumne. Tamaam. Maammadee ta'a. Yaa wanta gabaabduu fiifoo hanqasanii. Tamaam. Ati arra osoo obboleessi kee yoo obboleessa dhugaa san taate yoo obboleessa kee taate obboleessi kiyya maal balleesse obboleessi kiyya maal godhe obboleessi kiyya maal si godhattee osoo dhuftee ilmaan keessan hin gaafatin firumaa kafii yookaan qonyara kan naan fiigeette Oromoo. Moo biyyummaa olii qabdanii naaf Abrahaam biyyummaa olii qabnaa wallolloos Abrahaam irraa hin qabala yoon isin dhabe Abrahaam illaa gandatti hojii gallaa irraa qabaleetiin isin garsiisa. Maa walitti hin galchinaa yoo jaalattan nuti obboleeyyiin hojjetan maaliif hin galchinaa walitti maa dadan yaadinaa yaa manguddoo cubbu ta magaalaa tanaa yommata cubbu horii
Gaafa uumamaa bartan isin oromummaa isinii jecha himachuu jibbine mee dhageeffadhaa kun olaala intalti kanaan alatti lafa dhufeeti halkan ulaa irratti itti dawwaleeti arrabsa miseejitti kataba wanni inni godhin hin jirtu dhageeffadhaa mee. Kamaaf naafii jaarsa kiyya hedduu warra isaaniitu galchu akkasumas warreen fira jee ilaa obboleetitti isiin galchu gowwaanii horiif hin beekne malee inni ilaa obboleetitti isiin galchu sila waa'ee jireenya keenyaa keessa maaltu galchaa'u isaan maaltu isaan galcha karaa barbaannee walitti baannaan dhiiftudha dhiisuu baannaan kalaas ittiin galchaa oromoon dura dhaabbatina hidhaan galcheetiin taa'ee jiraata. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya takkanaati akkana harkaa wal qabna. Intala tana lubbuutti fide. Horiin kun iftu amma booda obboleettii xiyya biitti mootummaa qabdii qabii hidhaaf irraa kaayi. Hiitii arabaa dhalaaf dhaabbatte. Ati beekaa isa dhiifte malee firraa dhorkuu ni dandeessa. Nutillee sirra dhorkina. Inshaallah. Kana waan ta'eesee kadhachaa ooltuu miti. Hin sodaatin. Homaa takkaan isin godhu hin sodaatin. Yaa obboleeyyan kiyya hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Bar dhalaan miskiinaa bara. Dhalaan bar cinaachaa. Bitaarraayi rabbiin nuu uumee bara. Ammoo warreen dhalaa waan inni isin hidhamuun qaba. Warreen hin heerumin. Rabbi sodaadhaaf irraa laala. Dhiirti ammaan tanaa gorsifaa isaaniitu nama fakkaata malee eega hudduurraa qaban. Bineensa. Firraa laalaa heerumaa. Warri bultitti seenin. Warri bulti seentan rabbi isin haa tolchu. Warreen heerumtan rabbi hiree teessin isin haa tolchu. Warreen heeruminis rabbi hiree teessin isin haa tolchu. Dhiira rabbi sodaattuu fi dhiira nagayaa dhiira kabajaa qabdu rabbi isinitti haa qabu. Horii rabbi irraa isin haa qabu. Irra guddaan warreen biyya namaa kana keessa jiru cufti irra guddaan vaayirasa qaba. Wallaahi du'aan isinii godhaa. Rabbi isin haa milkeessu jaarsa gaarii warreen heeruminii of eeggannaa godhaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya yaadannaan namaa uumaan hin gootu firraa dhoolknee agarsiisna. Arra tanaan isinii qabadhee dhufee hangaan viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufu. Baay'ee baay'ee.